Dubai maaliif cufamtee warreen sababni maaliifi kan jettaniif egaa akkuma beekamu akkuma mootummaan Dubai dubbate egaa yeroo ammaa kanatti feekii yookiin immoo forjilii ka jedhamu waraqata viizaa ta'ee akkasumas immoo tikeettii ta'ee forjilii waan baay'atee fi jechuudha. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota channel YouTube Askaalech jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha egaa rammoo gaafii keessan isinii deebisuun dhufe yeroo baay'ee sagaleen kee dhagaamu sagaleen kee caacaataa qaba naan jettu egaa rammoo ogdii dhagaama jedheetan tasfaa qaba yeroo baay'ee yeroon wantoota adda addaa isinii dabarsu sagaleen kiyya akka isinitti hin dhagaamne naaf himtu jechuudha. Komentii jalatti irree ta'ee yaa ta'u malee haalli Dubai amma maal keessa jirti kan jedhu ijoollee baay'ee na barreessitanii turtanii yaa ta'u malee Dubai guyyaa har'aa jechuudha guyyaa 20 wantoonni adda ba'an innis maalidha beektanii yeroo baay'ee ijoolleen Dubai biyya kana dhufanii asitti rakkatanii hedduu waan baay'ee nama gaddisiisu ijoolleen lubbuudhaan irree darbaniitu jira. Egaa mootummaan kun immoo maaliif zim jedhe seetanii sababni inni zim jedheefi dhugaa dubbachuuf Itoophiyaadhaan sirriitti walitti dhiyeenya akkasumas immoo jaalala Itoophiyaa qabaa jechuudha. Mootummaan kun hedduu dhugaa dubbachuuf mootummaan biyyattiin hundaanuu odoo madaalchisanii haan akka biyya Emiratii hin jirtu jechuudha. Maaliif sababbiin isaa biyya isaatiif yeroo baay'ee nagaa yookiin immoo bakka fakkeenyaaf amma Dubai kana keessatti dhugaa dubbachuu fi zeegan biyya Dubai kana keessa nama miliyoona 10 hin caaltu jedhan. Garuu immoo zeegan biyya biraa naannoo biraatirraa dhufan miliyoona meeqataman kan lakkaawwamtu as keessa jira jedha mootummaan akkuma dubbatee jechuudha. Yaa ta'u malee saraalchisee sababbiin biyyi kun cufamtee fi yeroo baay'ee feekii fi tikeettii forjilii dhaan ijoolleen keenya guyyaa takkatti nama baay'een akka dhufan isiniif himeen ture. Yaa ta'u malee maaliif sababii isaa kan jedhu kanuma sirreessuudhaaf jechuudha. Waa'ee wantoota akkinoo forjilii kana adda baafachuudhaaf warroota akkasitti illee fidan warroota akkasitti forjilii kanarree hojjetanii waraqata bittaatiin deeman kanallee isaanirree akka to'annoo jala oolan murteessanii jiru jechuudha. Akkasuma mootummaan Dubai Saudi Itoophiyaa jechuudha bakka tokkotti marii gaggeessaa turanii jechuudha dhageessanoo ta'e. Kanaaf dhuguma wantoonni kun wanta hin fayyadne jechuudha. Forjiliin kun yeroodhaaf malee wanta faayidaa qabu miti. Maaliif ijoollee irree miidhuu danda'a qarshii isaaniitti hin gorre ijoolleen tun dhufanii biyya kana keessatti baay'ee rakkatanii jiru. Hedduun isaanii dhufanii too dhugaa dubbachuuf kan hojii seeran argatanii hojjetaa jiran namoota muraasadha jechuudha. Sababbiin isaa tikeettii forjilii wanti isaan ergan viizallee ta'ee forjiliidhaan kan dhufan. Kanaafiyyuu isaan booda yeroo as dhufanii biyya kana keessa seessaniin booda ofirraa bilookii godhu erga birrii isaanii irraa naqataniin booda jechuudha. Maaliif callisee booddee mootummaan asii dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee nuuf baay'ee nama bakka maal jedhee kan dubbadhu hin beeku. Dhugaa nama baay'ee namaaf yaadudha. Waa baay'ee osuma arguu calliseetuma eenyu jedha. Lakin keenya keessa darbanii beektanii ijoolleen keenya attoota bichaa ta'anii amma beektanii namoonni hojjetee nyaataa hin jiru birruma namaatiin kan jiraatanidha biyya kana keessatti. Dhugaa dubbachuuf dallaalota taanan dubartoota faarmasii ofiin jettu hundi ishee qarshuma bakka beektanii iyyeessa ijoollummaa bakka reefuma dhufan kana akkasuma birruma isaaniitiin faarmasanii birrii ijoollee irraa guuranii nyaatanii garuu har'aaf itti fakkaata malee dhugaa dubbachuuf yoo biyyuu taanan dafqi nama milkeessu. Abbaa qabeenyaa kan jedhamu biyya Dubai kana keessatti sarratanyoota achoofee asoofee kan biyyatti galshee qarshii isaanii irraa funaannatee asitti abbaa qabeenyaa jedhame malee mootummaan Dubai yookiin immoo hojii mootummaa hojjeteeti miti. Maalidhaanii qarshii miskiinaa nyaateeti jechuudha. Ishii ofirraa bilookii godhaa ijoollee miskiina dhugaa dubbachuuf garuu immoo waaqayyo hin tura malee in
hin milkaa'u jechuudha. Ammaa fi abbaa qabeenyaa jedhamu qarshiin sun hin fayyaddi itti fayyadamaa gin boodammoo qarshiin tuni yeroo takkatti yeroo baddutu jira jechuudha. Imimmaan hiyyeessaa yoomiyyuu taanan lafan bu'u beektanii dhugaa dubbachuuf yoomiyyuu taanan imimmaan dafqa namaa namni nyaatu yoomiyyuu hin milkaa'u ilaaltu dhugaa dubbachuuf farankaa xiqqoon farankaa nus namatti darbinaan waan namaa san waan keessan fudhattee baddii jechuudha. Kanaafuu har'afti fakkaata har'a garuu ittiin guddachuu dandeecha har'a abbaa qabeenyaa ta'uu dandeessa borummoo waan taatu guyyaa takka keessatti waan dhabduudha jechuudha. Kanaafuu wanti namaa dafqi namaa gaarii miti siniin jechuun jaaladha. Egaa guutumaan guututti maal jechuu barbaadetanii cufamuun isaa gaariidha. Maaliif keessattuu immoo ijoolleen dhiiraa asitti dhugaa dubbachuuf dhufanii rakkatanii biyya kana keessatti rakkatanii waan nyaatan dhabanii waan uffatan dhabanii asitti rakkachuurra birruma isaa irra nyaatama birri waa meeqa eenyu jedhu seetan dhugaa dubbachuuf qarshii isaanii hin dhabu asitoo dhufan hin beela'u hin baay'ee tokko siqiiqii ammana hin jedhamne keessa ijoolleen kan jiranii jechuudha. Asitti fidanii jechuudha birri isaanii irraa nyaatanii. Kanaafuu birrumarree dhabanii baga achitti dhoowwaman. Maaliif asitti dhufanii too siqiiq jechuurra asitti dhufanii too beela'anii boo'urra jechuudha. Maaliif biyya ofii keessatti waan barbaaddes hojjettu hojii humnaattis hojjettu biddeen takka dhabduu of jiraachisuu hin dadhabanii jechuudha. Garuu maaliif isarra fooyya'insa nu dabartii laata jechaaf kan biyyaa ba'anii jechuudha. Biyyi teenya waan nagaa dhabdeef. Innaa kana siniin jedha obboloota koo waan hundaafuyyuu yeroo guyyaa har'aa guyyaa 20 jechuudha. Har'a bultii 20 akka faranjiitti guyyaa har'aa kana wanti adda ba'eetu gara seera qabeessan dhufuu ni danda'u jechuudha. Ammas taananii dubartoonni immoo warreen waraqaa barumsa ittiin baratan siyoosii warreen bitanii itti as dhufan immoo booda asitti sin deebisuu illee danda'u. Kanaafuu barataniituma yoo dhufan wayyaa siyoosiin kan dura bitamu 15,000 20,000 kan bitamu inni illee akka dhaabbatu jedhameeti kan beeksisni ba'e. Foorjilii fi orijinaalli adda beekamaa jechuudha. Kanaafuu isarratti faa ijoolleen keenya akka hin nyaatamne bituu baattanii odoo torbee takka amma fakkeenyaaf warreen afaan beektanii waan nama dhibuu miti torbee takka caalan barattanii jechuudha. Warra aaraa tursiisan malee. Isaan booda waraqaan sun sirriitti barbaachisaadha waan ta'eef booledha akkana biyya kamiyyuu ta'ee hin dabarsa waan ta'eef isa bitachuun isa barachuun dirqama. Siyoosii jechuudha. Inni dabalataa. Siyoosii kan bittaa ijoolleen darbanii gin anammaa seerri haaraan amma sirriitti xiniqqaaqee qaba waan ta'eef qarshii keessan balleessoo osoo hin taane siyoosiin kan dura bitamaa ture kan qarshiidhaan bitachaa turtan ani afaan nan beeka jettanii gaafa bitattanii inni sin harkaa cicciramaa jechuudha booletti. Kanaafuu isan fayyadamina yoo barattan guyyaa 5 barattanii too orijinaalii baafachuu sinii way. Yoo bittan imma fakkeenyaaf 15,000 baastee gaafa bittee gaafa boolee geesse si harkaa fuudhamee cicciramu waan beekamuuf kanaafuu of eeggannoo godhaa isarrattis. Namoonni 20,000 bittanii 15,000 bittanii akkasitti sin harkaa ciccirame kinoo torbuma darbe kana ijoollee hedduu namoota 60 akkasitti bitatanii gaafa Itoophiyaan Dubaay dhufuuf jedhan harkaa fuudhamee cicciramee jechuudha. Kanaafuu sirriitti of eeggannoo godhaa isarraa of eegaa baradhaatoo garuma seera qabeessan koottaa siniin jechuun jaalladha. Kuni dhaamsa kiyya asumarraani. Egaa warreen immoo gaafii tokko na gaafattanii turtanii biyyoonni hunda beektanii biyyoota hunda wanti kun waraqaan kun siyoosiin kun warra dhiiraallee ta'e dubartiillee ta'e laasin barumsa barachuu qabu jechuudha. Sinii galee barumsi sun warra afaan beeku ta'e warra waggaa 10 ta'e warra ID qabu nalatti warra dursumalsiidha nalatti
hundi isaaniitu iyyuu baratanii akkas gara seera qabeessan dhufanii jedheeti mootummaan Dubaay ibsa baaseetii jira jechuudha. Kanaafuu iyyuu wanta kana hundi keessan iyyuu dhaga'uu qabdu. Warreen biyya keessa jirtaniif illee dhaamsa kana akka dabarsitaniif asumarran sin gaafadha. Maaliif dhugaa dubbachuuf ijoolleen dheengadda namoota 60 oliidha kan waraqaan sun irraa fuudhamee cicciramee jechuudha. Gara mana isaaniitti deebi'anii jechuudha. Maaliif foorjilii waan ta'eef akka bitamaa jiru waan beekaniif isa irraa fuudhanii kukkutan. Kanaafuu iyyuu waraqata san baradhaatoo garuma seera qabeessan koottaa isiniin jedha. Kanaaf rakkoon qabu isiniin jedhu warra dallaalota qarshii keessan hin qusaasechina. Dhugaa dubbachuuf argatanis dhabanis maaliif waan hin beekanii tarii dhukkubsattee illee gara biyya keetti deebi'uu dandeessa. Silaanan deema jettee qarshii qabdu achi dhadhaattee boodammoo gaafa galtee qarshii saniyyuu ni dhabdaa jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbachuuf bakka tokkotti of gatuurraa yerummaa xiqqoo ishii ragaa jettan gaariidha isiniin jechuun jaaladha obboloota koo. Na akkasii wanti jiru kana isiniin jedha. Wanti biraammoo yoo jiraatee beeksisni haaraan yoo jiraatee gaafii qabdanillee gaafii yoo qabaattan gaafii na gaafachuu dandeessu. Wanti jiru kanuma har'a torbee kana sabsabarra waan turanii fi waan murteessanii yaa'u hin beeksisu jechuudha. Ammasitti immoo dallaalootaatti akka hin nyaatamne isiniin jechuun jaaladha. Akka sa'aatii keessanirra isin jalaa fudhanne dhugaa dubbachuuf amma beektanii ijoollee baay'eetu bu'aa jira. Maaliif sa'aatii isaanii jalaa fudhatanii milkaa'anii hin milkoofne sa'aatii jalaa guban yeroo jalaa qaban dallaalonni biyya Dubaay kana jechuudha. Kanaafuu amma wanti murtaa'e tokko hin jiru. Kanaaf ijoolleen keenya of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Turtii gaarii qabaadhaa. Nagaan naa tura.